Yoo harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota hammaatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra jalqaba irratti hanga footoo oduu. Hooggantoonni ABO fi KFO Profeesar Mararaa Guddinaa fi Jaal Daawud Ibsaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'achuudhaaf obbo Shimallis Abdiisaatiif xalayaa barreessuun isaanii ni yaadatama. Gaafii Jaal Daawud Ibsaa fi Profeesar Mararaa Guddinaa Shimallis Abdiisaa wajjin mari'achuudhaaf gaafatan irratti Shimallis Abdiisaa deebii maalii kenne kan jedhu odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Akkasuma Profeesar Mararaa Guddinaa maal irratti akka mari'atu barbaadan kan jedhu BBCdhaaf himee jira. Guutuu odeeffannoo keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Lola naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun dubartoonni kumaatamaan lakkaa'aman gudeedamuun gabaafame. Kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo keenya kana qofaan kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jira. Hamma xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana tura. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haala taatan yookaan sabskiraayibii hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Hooggantoonni ABO fi KFO Jaal Daawud Ibsaa fi Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'achuudhaaf Pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa xalayaadhaan gaafatanii jiru. Gaafii Profeesar Mararaa Guddinaa fi Jaal Daawud Ibsaa gaafatan irratti Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa deebii akkamii laati? Akkasuma immoo maal irratti mari'achuudhaaf kan xalayaadhaan gaafatan? Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isin qindeessee jira. Hayyu dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa fi dura ta'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa xalayaa ifaa Pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa barreessaniin marii taasisuuf beellama akka isaaniif qabamu gaafatanii jiran. Xalayaa ifatti barreeffame kun chaappaa dhaabbata lamaanii kan qabu yoo ta'u sadaasa 18 bara 2025 barreeffamus irraa mul'ata. Waajjirri muummee naannoo Oromiyaa xalichi isa dhaqqabus ta'ee gaafii dhiyaateef deebii kennuu hagammaa wanni beeksise hin jiru. Dura ta'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma maalii irratti mari'achuuf xalayaa akka barreessan gaafatamanii jiru. Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti pirezidanticha dubbisuu barbaadanii dhaabbanni isaanii xalayaa kana ABO waliin akka ifatti barreessan himanii jiru. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Iddoo baay'ee dhumaatiin jira. Arsii, Harargee, Shawaa fi Wallagga namni ni hidhama ni dararama. Rakkoodhuma kana irratti yoo nu dhagahaniif dubbisuu barbaanne jedhan. Kanaan dura dhimma nageenyaa irratti dhaabbanni kun lamaan yeroo garaagaraatti ibsa baasaa turre jedhan. Rakkoon babal'ataa deeme malee waan gabaabbatee hin agarree teenyee ilaaluu irra gahee keenya bahachuuf gaafanne jedhan. Profeesar Mararaan yeroo dhihootti waajjira pirezidaantii xalayaan ABO waliin barreessanii gaafatan jiraachuu akka hin yaadanne himan. Hariiroon pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin qabanis akka laaffate himaniiru. Quunnamtiin keenya akka hin taanetti erga addaan citee waggaa 4-5 tahee jira jedhan. Mariin pirezidaantii naannichaa waliin taasisuuf abdatan irratti maaltu nagaa buuresse, maaltu nagaa fidaa, maaltu gara sirna diimokiraasii ceesa waan jedhu ka'uun hin oolu jedhan. Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma mootummaa ce'umsaa marii gaafatan irrattis ka'uu danda'u irratti Profeesarichi deebii kennanii jiru. Waa'ee mootummaa ce'umsaa marii hin ta'as hin ta'us jechuu na rakkisa jechuudhaan dhimma nageenyaa Oromiyaan alatti ajandaa addaa qabatanii akka hin jirre himanii jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuuf gaafii kan dhiyeessan ummati waan isaan gaafatuuf akka ta'es himanii jiru. Maaf teessanii ilaaltu badaa jirra, mancaa jirra, qe'een teenya jeeqamaa jira, baanee galuu hin dandeenye, nagaa dhabnee saamamaa jirra, namni inni du'a kan jedhu baay'eedha jechuudhaan komii bal'aa ummata irraa isaan dhaqqabu himanii jiru. Marii kana mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee siyaasaarra gahuu akka danda'an ni abdatu jechuudhaanis BBC'n gaafatee jira. Nuti karaa keenyaan waan saba keenya baraaruu danda'u, saba keenyaaf nagaa fiduu waan danda'u, siyaasa biyya kanaa fi ummata keenya fooyyessuu danda'u fiduuf hamma humna keenya ni yaala jechuudhaan Profeesar Mararaan deebisan. Mootummaan rakkoo biyyattii waggaa 170-50 ture akka tahutti hiikuuf fedhii hin qabu jechuudhaanis komatan. Fedhii hin qabu immoo jettee hamma siyaasa keessa jirtu dhiisuu hin dandeessu. Gara fuulduraattis ni jijjiiramu jettee qotinyoo keessa galuurra dantaa fi nagaa saba keenyaa waan eegsisu yoo hin arganne ni fudhanna. Yoo tahuu baate qabsoo keenya itti fufna jechuudhaanis dhimma sabaa bakka buunee jedhanii falmaniif ibsanii jiru. Filannoo marsaa darbee irratti sababa dirreen siyaasaa dhiphaa ta'eef otoo hin hirmaatin hafne hirmaachuu dhabuu keenyaaf immoo gaabbii hin qabnu jechuudhaan ibsan. Warri kanaan dura filannoo irratti hirmaate jijjiirama siyaasaa fidee gara nagaatti deemame otoo jiraate ni gaabbina ture. Garuu wanti ta'aa jiru murtoo keenya akka sirrii ta'edha kan agarsiisu. Inumaa rakkoonni hammaate malee waan jijjiirame hin jiru. ABO fi KFO'n filannoo bara 2018 irratti kan hirmaatan ta'uu ibsuun haaldureewwan armaan gadii guutamuu qabu jedhan. Dhaabbotiin lamaa kan dabalatee paartileen mormituu kan filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bara 2018 adeemsifamu bilisaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf fooyya'insi taasifamuu qabu irratti ibsa waloo jalqaba ji'a sadaasaa kan irratti baasanii turan. Marii siyaasaa hunda galeessa dhaabbachuu walitti bu'iinsaa fi wabii nageenyaa walabummaa caasaalee mirkaneessuu
hundeessuu fi kanneen kana fakkaatan ulaagaaleen guutamuu qaban paartileen mormituu torbee darbe keessa gaafatanii turan. ABO fi KFO'n kanaan dura mariif affeerraa ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyeessee fudhachuu hin turre. Amma pirezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuudhaaf gaafatan. Maaliif muummicha ministeeraa wajjin mari'achuu diddan jechuudhaan BBC'n gaafii gaafateef akkas jechuudhaan deebisan. Walgahiin ministeerri muummichaa waame walgahii rakkoo siyaasaa itti hiikan osoo hin taane waan baay'ee bira darbamee itti diddibamee darbamu malee rakkoo tokko lama sadii jedhamee hiikamu hin jiru. Kanaaf deemus bu'aa hin buusnu jenneeti kan hirmaachuu din jechuudhaan Profeesar Mararaa Guddinaa deebisan. Mariin kun yoo ta'e waliin buna dhugnee kan gargar baanu ta'uu hin qabu. Dhimma guduunfaa tokko irra gahuu qaba. Eenyurraa maaltu eeggama kan jedhu dubbatamuu qaba jechuudhaan ibsan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii isaaniif deebii yoo hin kennine qabsoo akka itti fufan dubbatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Isinis laayik sheer godhuun dagatiin akkasuma namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan gara odeeffannoo keenyaatti nuti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faatuudhaan affeerraa keenya. Lola naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun dubartoonni kumaatamaan lakkaa'aman gudeedamuu gabaafame. Guutuu odeeffannoo kanaas akka taanutti isiniif qindeessinee jirra. BBC'n ragaa adoolessa bara 2023 hanga bara 2025 walitti qabeen lola naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun namootiin ganna 8 hanga 65 jiran kan kumaatamaan lakkaa'aman yakki gudeeddii irratti raawwatamu gabaasa isaa keessatti eeree jira. Dhaabbatichi buufataalee fayyaa naannichaa argamaniin 48 ta'anii fi ogeeyyii tajaajila yaalaa irraa ragaa walitti qabeen adoolessa bara 2023 hanga caamsaa bara 2025 jidduutti namoonni 2697 miidhaan gudeeddii irratti raawwatamu isaa gabaasee jira. Isaan keessaa dhibbantaan 45 kan ta'an namoota umriin isaanii waggaa 18 gadi akka ta'e dubbatee jira. Warreen miidhaan kun irra gahe keessaa walakkaa ol dhibee wal qunnamtii saalaan dadbaruuf kan saaxilaman yoo ta'u, warreen hedduun hafan immoo ulfa hin barbaachifnee fi rakkoo xiinsammuu hedduun irra gahuu gabaasee jira. Yakki dirqiin gudeeddii kun qaamolee lola kana keessatti wal hidhaa jiraniin kan dhaqqabe yoo ta'u, ogeeyyiin dhimma kana irratti ragaa kennan garuu yakka gudeeddii kun irra caalaan humnoota nageenya mootummaatiin raawwatame jechuudhaan gabaasa kana keessatti dubbatanii jiru. Amajjii 5 bara 2025 miseensi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa tokko waa'ila isaa waliin ta'uudhaan haadha daa'imaa kan umriin ishee waggaa 21 taate ija mucaa obboleettii ishee duratti gudeeduu BBC'n gabaasa isaa keessatti eeree jira. Akka namni innan kadhe garuu garaa naan laafne na balleessan jechuudhaan miidhamtuun gabaasa kana keessatti miidhaa gudeeddii irraan gahame himattee jirti. BBC'n gabaasee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoowwan guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannan ganu odeeffannoowwan keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.